Akka keessan garaadhaan saba ofii irratti hin bitamne. Bitamee jiraachuu hin dadhabne. Garuu hin barbaanne. Seenaa dalagee yoo du'es seenaa gaarii hojjetee saba ofiitiif hojjetee saba ofiitiif akka haacee saba ofiitiif wareegamuu barbaada malee garaadhaan bitamee seenaa hin taane galmeessee wareegamuu hin barbaadu Jawaari. Nu isin jala jirra. Baga baay'ee kun suuraa nama warroota Jawaari irra ragaa sobaa faraduuf deemu kun baga isin harkaa baay'ee. Akkamitti isin harkaa baay'ee? Warroonni daasporootiin biyya alaa jirus qeeroon biyya keessa jirtus tan sabaaf falmatu tajawweef falmatu isin jala jirra. Isin gaaddidduu taatanii yoo soba faraduuf deemtan yoo garaan bitamtanii isin gaaddidduu taatanii yoo deemtan nu ammoo nama taanee isin jala jirra. Nama taaneetiin isin jala deemarra. Isin jala hafaniiran hin seenaa. Isin jala hafaniiran isin fakkaateef. Nama taanee isin jala deemarra maal akka irra isin jirtan maal akka isin hojjetaa jirtan isin jala jirra. Isin jala rabnee galleerra isin ittiin fakkaatiin. Amma caalaa bultumee faa kan ragaa Jawaari irra nuu ba'u deema. Afaan maaliin caalaan bultumee Jawaari irra ragaa nuu ba'u deemta. Afaan qabdaa? Okay. Caalaa bultumee afaan qabdaa. Afaan Jawaari irra ragaa baatu nuu qabdaa. Eessaa nuu fuute? Ilma harka dhiigaa. Duraan dursi harka kan kee dhiqadhu. Ilma harka qulqulluututu ragaa nama ba'uu deema malee ilmi harka dhiigaa ammoo ragaa nama ba'uu hin deemuush. Ati harka kan kee qulqulleeffadhu. Gantuu gadhee uduu gantuun taane adda haa caaluu uduu dhugamaa hiriyyaa dhugaa hiriyyaa haa caaluu taate hiriyyaadhuma dhugaa kan haa caaluu osoo taate adda kanan hojjettuush. Abiyyiin irratti hin faarsituush. Abiyyii hoggooti faarsitu ammoo yeroo ati Facebook irra Abiyyii nuu faarsitu qabsoon Oromoo duuba deebi'a. Yeroo ati ammoo Jawaari irra ragaa sobaa baatee jettee ammoo qabsoo Oromoo duuba deebi'a. Hin danda'amu abadan. Waan danda'amu miti. Waan danda'amu isinitti hin fakkaatin. Warroonni ragaa sobaa Jawaari irra ba'uuf buruuf qophaa'atan. Akkuma ragaa maggaarrajaa keessanii warri ragaa maggaarrajaa dudduuban nama ba'uu deeman. Takkaa waan takkanaan dhageenye jireenya keenya keessatti. Ragaa maggaarrajaa keessaan nama ba'an. Kunillee akkuma ragaa maggaarrajaa isa isin harkaa fashalaa'eera. Maal fiddu ka? Wanti isin fiddan maannin ka? Maaltu isin harkaa fashaleessaara? Dhugaa Oromooti isin harkaa fashaleessaara. Dhugaa Oromoon qabdu ka isin harkaa fashaleessu jiru. Ragaa sobaa ka isin qopheeffataa deemtan. Kan maggaarrajaallee isin harkaa fashalaa'e miti? Amma ammoo kan biraa qopheeffataa ta'a. Kun ammoo eessaan isin harkaa miliqee baheere? Gaaddidduudha kaa isin fakkiidha. Fakkaattanii deemaattan malee daandii sobaarra deemaattan malee osoo nama daandii dhugaatiin deemu ta'e icciitiin keessanuu isin harkaa miliqee hin bahu. Warroonni amma Jawaari irra ragaa sobaa Jawaari warri Jawaari waliin nyaate warri harka Jawaari irraa nyaate. Wallaahi billaahi harka Jawaariitii nyaatanii gonkumaan milkooftan. Abaddan hin milkooftan. Ka jawweenuu jedhe namni Oromoo gane ka isaa darbiteen argine jedhe. Akkuma sani namni Jawaariin gane abadan hin milkaa'uushu. Milkiin argatu. Inuma salphata malee. Booddeen isaas fuuldurri isaas duubni isaas salphina. Soo kana gatii ta'e warroonni Jawaari waliin nyaatanii kaatanii Jawaari irra ragaa sobaa ba'uu deemtan. Jawaari Baqqalaa irra ragaa sobaa nuu ba'uu deemtan. Isin harkaa fashalaa'eera kunillee. Eessa keessan dhattufa? Mee dhugaadhuma isin ji'a 9 guuttanii caalaa bultume dhugaadhuma akka dhiiraatitti qabattoo hidhatteetta ta'e. Surree jechuuf surree nuu hidhanna. Dhugaadhuma akka dhiiraa qabattoo hidhatteetta yoo ta'e mee Jawaari irra ragaa ba'i. Dhugaadhuma silaalla. Dhugaadhuma Jawaari irratti dhugaadhuma yoo akka dhiiraatis qabattoo hidhattee jiraatta ta'e Jawaari irra ragaa sobaa nuu murteessi. Silaalla dhiirummaa kan kee. Akka dhiiraatti qabattoo hidhatteetta yoo taate mee Jawaari irra ragaa sobaa nuu ba'i. Akkuma deemamaa rukan. Gantuu ilma gadhee.
milkooftu. Abadan kanas ta'e sanis ta'e ragaa sobaa Jawaarii irra murteessitanis murteessuu baattanis baga isin argine. Boruufuu baga isin argine. Waan ati caalaa bultome Facebook irra maxxansaatullee baga si argine. Boruufuu alaamaa kan kee baga hubanne. Baga adda baafanne. Ammoo hoo Jawaarii irra ragaa sobaa murteessuu dhiiftanii yoo haga feetan waggaa 27 isin wayyaanee waliin dhiiga Oromoo cafacafaa turtan dhiiga Oromoo jissaa turtan san yoo Jawaarii irra faraddan hin milkooftan. Jawaariin kan funyaan isin qabee gadi isin deebisee baafatu hoo qeerroo Oromiyaati. Kan irra hojjetu hoo diaspooraa biyya alaa jiru. Gingiltoota icciitii keessanuu qabattanii hin dandeettanii icciitiin keessanuu yeroo isin asiin waan tokko hojjettan icciitiin keessanuu isin harkaa gingilfamee baya warra icciitii ofii qabatee hin dandeenyetu Jawaarii irra ragaa sobaa nu murteessuu deema. Nama icciitii ofii qabatuti icciitiin keessanuu isin harkaa loo'ee baya nama icciitii qabatee hin dandeenyetu ragaa Jawaarii irra nu faraduu deema. Jawaarii irratti soba faraduu deemtani soba faraddanis dhugaadhaan baaftanis qabsoon Oromoo duubatti hin deebu. Jawaarii dhamus Jawaarii irra faraddanis qabsoon Oromoo duubatti hin deebu. Jawaar ba'usi qabsoon Oromoo duubatti hin deebu. Inuma abadanaa bidum. Abiyyi laga Abbaayii inni irratti geeraru san keessatti akka lafeen reeffummaa isaallee Oromiyaa keessatti argamne. Oromiyaa miti Itoophiyaa san keessa akka reeffi isaallee hin argamne. Akka naaftanyaan dhattee reeffa isaatitti hin saganne. Abiyyiin ammoo eessa bu'uu qaba? Laga Abbaayii san keessatti haalanni Abbaayii lafee isaa siyaasii waliin dhaatee achi lafee isaa alamshu. Achi keessa narratti hin dabaleen awwaaliin narra dabalattanii. Achi keessa isa buusuu qabna Abiyyi. Malee Abiyyiin ammoo Oromiyaa keessatti awwaalamuu miti Itoophiyaa san keessatti awwaalamuu qaba. Warri ragaa sobaa Jawaarii irra ba'uu deemtan hoo boru akkam taatan? Boru hoo eessa dhattan? Isinillee Abiyyiidhuma isaa waliin laga Abbaayii san keessa gad dirgimi isin goone laga Abbaayii irra geerarrattan san waliin. Laga Abbaayii san irratti laga Abbaayii irra naaftanyyaa waliin Haacaaluu Mootaal Jawaarii qaraar jettaniitiin Finfinnee keessa dhiichisaa turtanii kabaja laga Abbaayii jettanii dhiichisaa turtan sanoo nu maal isin goone lafee keessa reeffa keessa achi keessa gadi isin daddarban. Haalanni Abbaayii sun kan isin ammoo Haacaaluu wajjimni Jawaartu nu hafi irra jettaniitiin achi nu dhiichisaa turtan suni madaa keenyarra ashaboo naqaa turtan sani laguma Abbaayii isaanii gadi isin guurti qeerroon. Laguma Abbaayii isaaniitti Jawaariin ammoo qeerroon achi gadi baafattee Jawaarii wali laguma Abbaayii isaanii gadi isin guurti. Isinillee Jawaarii Abiyyi wali halliyyaadhuma laga Abbaayii isaan keessa seentan. Malee reeffi Abiyyi indoom Oromiyaa keessa awwaalamuu miti. Handhuura Oromoo Finfinnee keessa awwaalamuu miti. Itoophiyaadhuma isin faarsaattu Abiyyi faarsu san keessa awwaalamuu qabu reeffi Abiyyi. Abbaayii daangaa dilanni Abbaayii sun ammoo daangaa Gondarii jira miti. Daangaa Amaaraa jira miti. Amaaraa keessa jira miti. Achumas si qabbarra juma keessa si boona finne. Warroonni isa Abiyyi jala hiriiraattanillee awwaalli keessanillee Oromiyaa keessan nu awwaalama jettanii eegina. Warroonni Abiyyi Jawaarii irra ragaa sobaa ba'uu deemtan yoo duuni awwaalli kenna ammoo Oromiyaa keessan nu awwaalama jettanii hin eegina. Abiyyiidhuma waliin ammoo bishaan Gondariititti bishaan Abbaayii isaanii gadi isin roobuu heddi qeerroon. Abiyyiidhuma walii achi gadi isin naquu deemu. Maaliif? Amma yoo reeffa keessan duutanii yoo jettan Rabbi isin ajjeesu yoo duutanii jettan reeffi keessan ammoo Oromiyaa keessa awwaalamaa miti. Itoophiyaa keessa awwaalamaa miti. Akkuma achi gargaleeyyuu seenaadhuma ajaa hojjete jedhaniillee akka namni isin yaadan. Akka namni isin yaadanne ammoo akka lagatu nyaate laga Abbaayiitiin nyaate jedhan laguma san keessa dirgimi isin godhuu deemti qeerroon taalaala. Adda dukkanaa nutti buuftanii miti. Adda yoo nu dukkanaaye hoo boroo ifa arguu deemna. Fuuldurri keenya garuu ifa. Gaafa nuu ife hoo isinii ammoo dukkana ta'uu deema. Isiniif dukkana gaafa nuuf ifaa ammoo isiniif akka dukkana ta'e hubachuu qabdan.
hamma feetan ragaa sobaa baatanis Jawaarii irra ragaa sobaa murteessitanis Jawaar mana hidhaatii ba'uun isaa hirgixanyaadha. Akkatti ba'u ammoo qeerroo harka jira. Isin harka hin jiru. Akkatti ammoo qeerroo hiriirsinu ammoo nu harka jira. Isin harka hin jiru. Seenaa gaarii hojjetta warroonni seenaa gaarii hojjettani. Abiyyi waliin seenaa xureeffattanii jirtan. Oromoon garaan isaa baddaa. Yoo lakki gara Oromoo deebina jettan marhaba deebuun dandeetti keessan. Lakki Abiyyi walii ammoo laga Abbaayii keessatti hallayyaa seenni laga Abbaayii keessatti lafee ta'e nafoon keenya qurxummiin cicciree lafee ta'e hafti ammoo lanni Abbaayii asiyaas nu haa galabbatu. Yoo jettan ta'e itti deema. Garuu Oromoon ni bilisooma. Oromoon bilisoomuun isaa hirgixanyaadha beekamaadha. Jawaaris ammoo Jawaarii fi hooggantoonni Oromoo Baqqalaa hayyoonni keenya kan mana hidhaa keessatti dararamaadhaan ammoo mana hidhaatii ba'uun isaanii beekamaadha. Yoo hidhamanis dhiiratu hidhama, gootatu hidhama. Malee gadheen akka teessaniitu namuu sobaan bulti garaan bulti warra garaa irra hin darbin. Warra garaadhaan bulu. Warra garaadhaan bulu isin. Warri garaadhaan bulu hoo hidhamuu hin dandeettu ka gootatu hidhama. Leencatu hidhama. Garuu ammoo sareetu leenca hidha. Saree harkaa leenca keenya baafachuu deemti qeerroon. Hin baafanna leenca keenya. Leencotii keenya saree harkaa inuma baafanna. Garuu Oromoon kanarraa hojjechuu qabdan. Leenci ammoo harka saree galee jechuun nuuf salphina. Garuu ammoo galee achi taa'uun isaas nuuf ammoo kufaatii tokko. Maaltu nu barbaachisa? Irratti hojjechuu nu barbaachisa. Saree harkaa leenca fudhachuuf ammoo Oromoon tokkoomee gamtaadhaan socho'ee leenca keenya harka sareetii baafachuun nurra jiraata. Irratti dalaguun nurra jiraata. Soo kana gatii ta'eefi warroonni biltsiginnaa jala deemaattan isiniif hin milkaa'u. Warroonni qeerroo Oromoo nyaataattan isiniif hin milkaa'u. Abaddanaa bitu Oromoon miiliyoona 50 miilii warra garaadhaan bitaattan miiliyoona 25 garaadhaan bittanii miiliyoona 25 hafe hoo Oromoon bilisoomsa. Jawaari mana hidhaatii ni baasa. Miiliyoona 25 Jawaari akka mana hidhaatii baasu Oromiyaa akka bilisoomsu akka Oromiyaan bilisoomtu akka Jawaar mana hidhaatii bahu beeka. Miiliyoona 25 miiliyoona 50 bitee danda'a jechuudha biyyi. Bitee danda'a. Kaabineen garaadhaan bitamte achi keessa harka jalaa Oromoo waliin jirti. Warroonni ammoo qeerroo taatanii warroonni qeerroo nyaataattan irraaf qusadhaa. Irraaf eeggadhaa. Kalee qeerroo waliin socho'aa turte adhammoo qeerroo garagaluuni yookiin birrii 1,000 2,000 3,000 waan caatiidhaan ataaf caatii afaan buufattee suusii kan keetti baatu Abiyyoo gaafa si harka buusee qeerroo irratti xiyyeeffatame isaan yoo si harkaa baase boramoo Abiyyi quba seen qabu. Hojii mootummaa si qabsiisee Abiyyi. Hojii mootummaa si qabsiisee qeerroo si bichisiisaara yookiin waan sigaaraadhaan bitattu waan caatii waan farshoodhaan bitattu sii kenneeti malee hojii mootummaa kan zalaalam irra teettu sii kenneeti miti kan qeerroo si harkaa baasaa buru seenaa jalaan baatu. Seenaa sitti ta'a. Ammoo Abiyyi qeerroo Oromoo ummata Oromoo miiliyoona 50 bitee danda'a jechuu waan hin danda'amne. Miiliyoona 50 bituu miti. Miiliyoona 50 bituu miti. Nama 500 iyyuu bitee hin danda'u Abiyyi. Nama 500 iyyuu bitee hin jiru. Yoo guddatte nama 500 600 biteera malee. Malee miiliyoona 50 bitee Abiyyi Oromootiin cabsuu fi miti. Cabsee danda'uu miti. 500 iyyuu bitee nama Oromootiin cabsuu miti. Ka'ee jira Oromoon, dammaqee jira Oromoon. Kanammoo irratti cichuu qabna. Irratti dalaguu qabna. Qabsoon Oromoo hayyoonni keenya akkatti nuu bahu qeerroo harka jirti.
ima bilisoomna akka humnetti hamna akka nu dukkanaayetti hamna ija bilisummaa inuma argina jawweelli akka dheebonne kanatti hamna inafuuyyunnis nus akka isa dheebonne kanatti hamna ima baafan Oromoo suu kan lafaa fixoote ekeraa Abiyyi lafaa baasetu ilma nafxanyaa mililikkitu Oromoo lafarraa fixa Oromoon bara saniin dhumanne bara wayyaaneen dhumanne bara Abiyyiin dhumattuuj bara Abiyyi ammoo kuttee jirti qeerroon jira borus jira qeerroo bar gootatu qaree lafaa kaasee bar fudhaa jedheeni bar kan birri fudhatee ka'ee sin fakkaatee ka'ee achi qeerroo deebi'ee qeerroo waliin jiru meeqatu jira kan mana hidhaatiin nu harkaa buurtantu nu guba malee kan mana hidhaatiin nu jala adamsaattantu nu guba malee kan isin imma kameetiin harka gara jalaatiin qeerroo waliin jiru meeqatu jira maaliif gootatitti meeqa hayyutitti meeqa fudhaa jedhee nyaadhaa birriin teessanii fudhaa lafti teessanii garuu ammoo lafa san fudhattanii birri san fudhattanii ammoo Oromoo nyaachuun keessan ammoo seenaa jalaan baatan seenaan boruu isin gaafatuu deema soo kana ta'eef ilmaan nafxanyaa Jawaarii hiinee irra geerarra jechuun waan isinii danda'amu miti hin abjatina abjuu guyyaa abjechuun ammoo ta'u abjuun kan halkaniititu sahiidha malee kan halkaniiti malee abjuun dhugaa kan ammoo guyyaa miti abjuu guyyaa na abjatina jawwee kabajaadhaan gannuu dhiisaa ammallee irra deebinee sin gaafanna leenca saroonni kabajaadhaan gannuu dhiisaa booda kabajaa kana caala dhabuu deemtan warroonni garaan bitamtanis booda kabajaa kana caaluu dhabuu deemtan booda salphina guddaa isin irra ga'uu deema Abiyyi kaabineef gaadiree ganda keessa bittee deemtu qeerroon Oromoo gaafa haaceen du'e qabeenya barbadeesse saniif ummata Oromoo adamsaattu waraana kan kee ummata Oromoo irra naxxeetiin ummata Oromoo adamsaattu ammas qeerroo Oromoo qabeenya atadha ummata qabeenya kaleessa qeerroon gubee jennaan qeerroo gubee jettee shira irra xachisiiftee kaate qeerroo mana hidhaatitti kan garaan bittee of jala hiriirsaatu kan mana hidhaati adamsaatu kana kama hafeetu ammallee Itoophiyaa miti qabeenya ati Shaashamannee dhaqxeetiin Haacaaluu du'eef as baanee dubbachuu dhabnee bar garaggati qabannee cadhibne waan nurra dhooftetu leencatu hidhamee ka leencatu hidhamee as mana hidhaa keessa jira fasirra baane akkamitti nagaraan nun taa'u garaa obsanu dhabe akkamitti taa'uu hin dandeenyu ka qara akkitti teenne akkitti asirraa teenne ha leenca keenya jira ka leenca keenya asirraa isin ashkarakkara ka kan warri barreeffama Jawaarii sarara tokkittiidhaan ficcaa ofirra ficcaantaniitiin ammoo surree keessan shamsitan baxabbattan saniif adda ammoo numatu isin ashkarakkara ka hafe ka inni qaree baase ka inni tokkummaa ka inni beekumsa ofii qoodee numatu isin asirraa isin raasa so qabeenyi gaafa Haacaaluun du'e barbadaa'e keessa Abiyyi kan gaa Haacaaluu reeffa Haacaaluu seeraan awwaalachuu nu hanqisiisee ija Oromoo kam dhiiddu irratti daaraa fuudhee daaraa itti naqe Shaashamannee irra qabeenyi barbadaa'ee jennaan niitii ulfaan ciniinsuudhaan duute qeerrotu gubbee qeerrotu gudeede qeerrotu qalee garaa baasee jedhe nafxanya shira xachisiisee jechoodha Shaashamanneen Sooriyaa fakkaatti saa dhugaadha Sooriyaa fakkaatti dhokattee yaagantu akka dhiiraati mudhattee dhattu akka mootummaati mudhattee Shaashamanneen dhattu Shaashamannee dhatteetiin Shaashamannee dhattee qabeenya laaltee qabeenya barbadaa'ee hunda laaltee minaaxirii kan kee Shaashamannee keessa cabsitee baate yaa buda maal abbaa kan kee minaaxirii Shaashamannee keessa cabsitee achi baate yaa gadhee yaa gantu falfaltuu buda falfala kan kee achi keessan nu darbattee achi keessaa baate
Ficcaan jissaa Shaashamannee dhaqee qabeenya akkasi barbadaa ilaale kantiibaa magaalaa jammar kantiibaa magaalaa Shaashamanneetti dawwalamee kantiibaa magaalaa Shaashamanneetti waraanni si haa dabalamuu jedheen kantiibaan magaalaa Shaashamannee sabboonaadha nama dhugaati lakki waraanni nan barbaachisu iyyuu hin gaakaas jiru jedheen gaafa kana itti qabsiifte ka haadha isii ammas ammoo qabachuu deemte qabeenyi jechuudha Itoophiyaan Haacaaluuf Jawaarii hin ta'in abadan abidum qabeenya miti ardii fi samiin Itoophiyaa sun walitti galabbatamuu deemti qabeenya ati boottee fi kantiibaa magaalaa Shaashamannee achi keessaa fuuteetiin Qilinxoo fiddee darbite minaaxirii kan kee Shaashamannee keessa cabsitee kantiibaa magaalaa Shaashamannee fuutee Qilinxoo darbitee miti ganaa garagaluu deemti ganaa ammoo masaraa ati keessa jirtu sunuu ibidditti qabachuu deemti atammoo qabeenya muraasa sanii boottee miti saniif naafxanyaa luka jala jiddee dhiifama gaafattee minaaxirii kan kee Shaashamannee keessa cabsitee kaatee kantiibaa magaalaa Shaashamannee sabboonaa fuutee Qilinxoo keessa galchite yaa saree kana caala gubachuu deema wallahi Jawaariin bahu taanaan naafxanyaa tokko tokko Oromiyaa keessaa baasuu deema tokkoon isii ilaa qunxaa ofiitti deebiteetiin gara Gondarii galuu deemti masaraa ati keessa jirtu sunoo qabeenya Oromiyaa keessa isaa Oromiyaa keessa hortee miti masaraan ati kaleessa eebbisiisaattu kaleessa siidaa immiyyee kan keetiitiin nurratti mul'isaa turte sun ganaa gubachuu deema masaraa san ganaa ibidda caqatti gochuu deemti qeerroon si'iin ammoo ganaa laga Abbaayii keessa si darbachuu deemti kanatti nyaadhuu dhugi yaa gadhe waan biraatiif ammoo waraana akka jiruun Shaashamannee irra labsiseetanii asiin ammoo reeffaa Haacaaluu awwaalachuun dhoggee asiin ammoo Shaashamannee ilaalee fiige dhokate nunni tun dhiirri ammoo bayee deema mootummaadhaa yume mootummaa maalii ta'e fafe dhiirri ol bayee deema maaf dhokattee Shaashamannee dhatte dhokattee Shaashamannee dhatte maa minaaxirii kan kee maaliif Shaashamannee keessa nu cabsitee baate yaa budaa hin falfaltaa budaadhaati maal abbaa kan keeti minaaxirii kan kee Shaashamannee keessa nu cabsitee baate abbaan kee si haa waamatu abbaa maal qabda si lahaati tantee ta'uu nugusa taata siin jette si haa waamattu ganaa si dammaramuu deemta atammoo haadha keetti dammaramuu deemta Abiyyi qeerroon ammoo jawwee dammarame tokko ta'ee ammoo Oromiyaa bilisoomsuu deema kanatti nyaadhuu dhugi kana beeki kaabineef warroonni garaadhaan bitamtu Abiyyi kufuun isaa hirgixanyaadha karaa itti galtan soqadhaa takkaa qeerroo ol fuudhee laga Abbaayii keessa gadisi hara isa waliin Abiyyi waliin laga Abbaayiitti gadisi naqaa takkaa ammoo boolla seentan qotadhaa takkaa ammoo gara Oromoo deebi'a qeerroon Oromoo ganaa isin ashkarakkaruu deema ganaa isin irra dalaguu deema hin cadhisee bar Oromoon garaa badhataaf cadhise malee qeerroon bittinnaayeera qeerroo garaan binneerra qeerroo mana hidhaati guurreerra akka jawweenuu jedhi manni hidhaa sii gaya mannummaa hidhaa sii gaye Oromoo miliyoona 50 hiita birrimmaan sii gaye Oromoo miliyoona 50 birriidhaan bitee fixaa biyyi adda hojjetaa mootummaa nama meeqa kabirri kafaluu fi didee taa'aaruun kabirri kafaluu fi dadhabeetiin hojjetaan mootummaa akkasii cadhiseetiin taa'aaru Oromoo hiitus ajjeeftus bittus ka hafe hoo ka lafaa dhufu hoo ima Jawaariin baasa ima Oromiyaa bilisoomsa kana beeki ndogongoriin warroon isa jala tultullaani isa jala fiiddu warroonni hadha Jawaarii waliin nyaatanii Jawaarii nyaachuu deemtan Jawaarii barkan ficcaanii wayyaanee jala isin baase isin bar warra paantii wayyaanee dhiqaa baye Abiyyiin hadha ammoo dhiiga Oromoo lafarra dhangalaasaaru kaleessa ammoo paantii wayyaanee surree irra darbee paantii wayyaanee miicaa baye kaabinoonni hadha Oromoo irra dhiiga Oromoo irratti caffaraattu warra ammoo
paantii wayyaanee miicaa baate kaalsii paantii wayyaanee miicaa baatetu adda jawaari nuti bilisoomse biyya alaatti galche jetti isa ka isin bilisoomse akka inni ammoo paantii wayyaanee akka miindhe paantii wayyaanee jala isin baase wallaaltanii yaa gadhoota eessa dhugaa beektan osoo dhugaa beektanii dhugaa jawaarii beektan osoo dhugaa beektanii dhugaa jawaarii beektanii jawaarii ficcaa wayyaanee jalaa isin baase dhugaa isaa beektanii isaa ammoo harka kanarra silaa anka bakkamtan turtan isa kunuunfattan turtan garuu dhugaan beektan warra dhiigni Oromoo keessa guute warra dhiiga Oromoo akka bishaaniitti dhugee barate maaf sarmitan ka isin dheebocha ka bishaan ammoo isin hin qabbaneessu ka bishaan isin hin qabbaneessu dhiiga Oromoo dhuddanii barattanii dhiiga Oromoo dhuddanii gatii barattanii dhiigni isin hin mi'aaye waan ta'eef bineensi tokko yeroo nama nyaatu qaamni namaa sooqidda waan qabuuf waan sooqidda qabu nyaatuuf nama tokko gaafa nyaatee jedhe qaamni foon namaa sun waan itti mi'aawuuf mi'eeffattu mitiire nama nyaachuuf deema yookaan harree yookaan saree nyaatu dhiisee nama nyaachuudhaaf deema maaliif foon namaa santu kan harree caalaa kan saree caalaatti mi'aaye ka jarri Abiyyii fi warri Abiyyii jala fiigu hoo dhiiga Oromootitu bishaan caalatti mi'aaye dhiiga Oromootitu farshoo biiraa caala isaanin mi'aaye isaantu isa dheebocha ka kanatu isa dheebocha dhiiga Oromoo dhuganii baratani kana gatii ta'eef warroonni asirruma kana yoo asiin xumuradhi warroonni ragaa jawwee irra ba'uu deemtan jawween hin baya seenaa keessan hin xureeffatinaa oolmaa kaleessan ooltan hin balleeffatinaa isiniin jedha jawween ba'uun ergitanyaadha hidhamus irra faraddanis hin baya jawaari ba'uu deema jawween amma fiita yoo irra faraddanis jawaariin ammoo ka isin ammoo qeerroo laga baay'ee gadi isin naqee jawwee ammoo mana hidhaa keessaa ka baafatu qeerroodha quba akkana isin qabeeti kana beekuu qabdan kun isiniif galuu qaba kun ifa isiniif ta'uu qaba abduu guyyaanaaf jetinaa kun isiniif mudhachuu qaba caalaa bultume harka kan kee ka dhiiga ilma Oromoo ka jissite sani dhiqadhuu ka'iiti gaafa isa dhiqattee kaate kootu as ba'e waa'ee ma Oromootu dubbachuun jawaarii dubbachuun dura jawaarii irra ragaa ba'uun duratti waa'ee ma Oromootu dubbachuufu harka kan kee qulqulleeffadhu kootu harka kan kee dursi harka kan kee kan dhiigaani laaqame san qulqulleeffadhu gaafa harka kan kee kan dhiigaan laaqame qulqulleeffattee hoo kootu as ba'e dubbadhu gaafa waa'ee Oromoo dubbattee kaate hoo waa'ee jawaarii dubbachuun maalirraa dubbatta fasaamii akka kan keetiiti jawaarii kaalsi jawaarii yuun dhittu sin dhiqqisiifatu kaalsi ofiitu jawween listiroo akka san teetiiti waa'ee jawaarii dubbata daalatti soo kana asumaan gabaabsa kanarraa dhugaan hin qadhatti malee hin cittu gadi nuu ba'utti jirti isin ammoo warri gaaddidduu ammoo hin milkooftanii nu ammoo yeroo isin gaaddidduu taatanii soba hafarsitan nu ammoo nama taanii ammoo isin jala jirrila yeroo isin gaaddidduudhaan deemtanii miti nu ammoo asiin ammoo nama taanii isin cinaa jirra isin jala jirra eentu walii rafee bulaarra isin nu rafaan jirtanii miti soba jawaarii irra raguum nu rafaan jirtanii miti nullee dhugaa keenya falmachuuf rafnee bulaan jirru dhugaa keenya ifa baafachuuf leenca keenya harka diinaati harka sareetii baafachuuf rafnee bulaan jirru isin irra dalagaarra hin jira Oromoon addas kana gatii ta'eef jawween ba'uun shakkiin qabu isin ammoo boolla seentan laalladha kana asumaan xumura qeerroo Oromiyaa qarree qeerroo ija Oromiyaa yoo isinitti darbe labsii amma hiriira amma godhamuu deemu irratti asumaan kana qabee edaammoo qeerroon Harargee lixaa baay'ee nu boonsitan nuuf jiraadha
baay'ee isinitti boonne baay'ee isinitti gammanne nuuf jiraadha. Ammoo hoo Oromoon qeerroon kutaa 10 hoo qeerroo Harargee ka eda hiriira baaterraa eda falmii goote irraa fakkeenya fudhachuu qabdan. Harkaa fuudhuu qabda. Qeerroon Arsii qeerroon Baalee harkaa fuudhuu qabda. Falmii isaa eda baatee falmatte kana harkaa fuudhuu qabda. Harkaa fuutee hojiirra oolchuu isinirra jiraata. Walirra laaluu miti. Gaafa walirra laalle ammoo ija bilisummaan arginu. Walirraa fuudhuu qabdan. Arsii Harargee harkaa fuudha. Arsiin ammoo Baalee ammoo Arsii harkaa fuudha. Shawaa dabarsi. Wallagga dabarsi. Wal harkaa fuudhaa. Itti muddaa. Fincila makaaftan kana ammoo dhaabsisuu hin qabdan. Wanti adda Jawaariin mana hidhaa san keessa tursiise hoo. Fincila ka'amee lagannaan geejjibaa godhamee usuu irratti dubbannu usuu irratti akka lagannaan kun hin dhaabanne usuu jennee irratti dubbannu lagannaan kun dhaabate. Lagannaa dhaabate kanaanoo sareen ammoo janu argatte. Sareen tokko gaafa namni jalaa fiige sifaana fiiddi. Gaafa namni jala dhaabate hoo sirraachi deebiti. Gaafa namni jala dhaabatee waatti sossoqate yookaan harkumaan achi ofirraa wanna jedhe si jalaa deebiti. Gaafa ammoo namni ammoo tuttuqee yookaan yoo isin si jalaa fiidde ammoo jalaa fiige hoo si faana fiidde si nyaatti. Akkas nu gootan. Akkas nu godhina. Kanallee ammoo qeerroon badii hin qabu. Hayyoota kennallee sumaan galateeffachuu barbaada. Dheengadda qeeqeen ture. Akkana isinirraa barbaanna tokkummaa kana isinirraa feena. Baay'ee nu boonsitanii tanii isinillee akkanaan gannutti taabatanii ija keenya nu gammachiiftanii ija diinaa guddan barbaanna. Garaan diinaa akka gubatu feena. Haala kanaan itti fuufa. Labsiin amma labsamaaru labsii qeerroon baase kuni labsii walirraa hin cinne. 12 itti fuufuu qaba. Akka walirraa hin cinnetti. Kan walirraa hin cinne. Akkasuma qeerroon ammoo yeroo baatan labsii amma labsitanii tan kanarra yeroo baatan hiriira baatanii hiriiraaf ammoo uggura geejjibaa wal faana gochuu qabdanii yeroo baatan kana hoo harka qullaa ba'uu hin qabdan. 2016 ammoo harka qullaa baatanii reeffa fudhachuu hin qabdan. Reeffa qofaa fudhannee galuu nurra hin jiraatu. Ammoo tarsiimoo biraa jijjiiruun nurra jiraata. Akka leenci kenna jedhe tarsiimoo biraa baasuun nurra jiraata. Isinirra jiraata qeerroon. Yaada qooduu fi qabdan ammoo daaspooraa warroonni biyya alaa jirtanis qeerroon ammoo tarsiimoo inni qabatee bahoo. Kan mancaa qabdu mancaa kee qabadhu bayi akka qeerroo Harargeetitti. Kan eeboo kee qabdu eeboo kan kee fudhu bayi. Kan ammoo shugguxii tasaa achi keessa gadi kaattu fudhadhuuti qabattu kan kee keessa gadi suuqii bayi. Gizee tokko asiisitti qabe atis tokko galaafattee biraa kutuu qabda. Malee reeffa qofaa fudhattee bahuu hin qabdu. Reeffa bichaadhaan ammoo bara hunda reeffa qofaa fudhattanii awwaalachuudhaaf fiiguu hin qabdan. Ammoo hoo hin bittinnaa'ina yeroo hiriira bootan yeroo nama tokko keessaa dhayan yeroo nama tokko keessaa rukutan isin ammoo addan bittinnaa'ina. Girrisaa nuun jedhatiin miti maqaa gaarii nuu baasan yeroo tokko rukutame gir jedhaati poolisootuma ilaa eeboo qabdan itti darbadha. Kashugguxii qabdu qaagotii lafa buusi. Waraana isaa san saami. Qawween ittiin sidhaayisanii qabi harkaa fuudhu. Kan shimala qabdu shimala kan keetiin mogolee isaa cabsi. Harka qullaan bayin. Qabadhuu bayi hidhadhuu bayi waan qabdu. Harka deeffadhuu bayi. Dhakaa qofaa qabatteen bayin. Ajjeesuu qabda. Yeroo ammoo isin ammoo reeffa qofaa fudhattanii fiiddan. Isaan ammoo ka biraa irra dabaluu deemte. Yeroo isin ammoo gamtaa taatanii jalaa fiiguu dhiiftanii gamtaadhaan ammoo tokkummaadhaan gisee namni tokko dhaame qeerroon lamaa takka reeffa ka rukutame nama rukutame fuudhaa achi baasan kun ammoo gamtaan ammoo mogolee isaanii cabsaa. Isaanuu isin sodaatti. Kan ammoo ibidda isin qabuu deemtu kan qawwee isin qabdu hoo booda ammoo lafa gadi qabdi. Qeerroon gamtaa kanaan socho'aaraa. Uleedhaan nu rukutaaraa. Ka shugguxii qabu shugguxiidhaan nu rukutaaraa. Ka mancaa qabu mancaadhaan nu rukutaaraa. Ka eeboo qabu eeboo nu darbataaraa jettee isaanuu mootummaa kana achi garagaluu deemti.
mootummaa kana nyaachuu deemti. Isaanuma waraanummaa nadha isini qabeetiin ammoo qeerroo keenya dhiiga dhangalaasaa ruhoo gaafa isin tokko keessaa dhangalaasaati hiriira gootan irratti tokko keessaa dhangalaasaa warra ammoo qawwee isini qabu isinillee eeboo keessa itti darbataa ulee keessanii lafa buusaa mancaa keessanii lafa buusaa deemtan. Lakki qeerroon dandeenyu jettee yoo ammoo isaan ammoo giddiidhaan ajajjan isaan machi waluma achi garagalchuu deemti. Tarsiimoo kana fudhachuu qabdan qeerroon irra dalaguu qabdan harka qullaa ba'uu qabdan. Ajjeefamtanii galuu qabdan, reebamtanii galuu qabdan, reebdanii ajjeeftanii galuu qabdan. Kan ammoo lakki an saba kootiif dhaabadha, an Oromoof dhaabadha, an Jawaariif dhaabadha kan jedhe isni nuu qawwee achi lafa gadi qabee nagayaan ammoo akkasii hiriira keessan geggeeffatan isin godha. Kan ammoo lakki itti nyaachisa jedhe isinis itti nyaachisuu qabdan. Kan ammoo qeerroo tarsiimoo kana yaada kan dabarsuufi qabdan. Daaswara warroonni biyya alaa jirtan warroonni ammoo Oromoodhaaf sagalee ta'aa jirtan irra hojjechuu qabdan. Qeerroo keessan akka naannootiin irra dalaguu qabdan. Yaada gaate yaada madaalamaa ta'e dabarsuufi isinirra jiraata. Harka qullaa bayii falmadhu jechuu miti. Nu asteennee afaan guuttanne qeerroodhaan harka qullaa bayiin hiriira godhi jechuu miti. Uduu dandeenye ammoo isaan waliin ammoo afuu dhaabachuu qabna ture. Garuu bakka hin dandeenyettoo maal gochuu qabna? Bira dhaabachuu qabna. Yaada qabnuun waan qabnuun qeerroo bira dhaabachuu qabna. Tarsiimoo qabdan beekumsa qabdan qeerroodhaaf ammoo qooduu isirra jiraata. Qeerroon Oromiyaa labsitan irratti bakka hundaa waliif dabarsaa. Bakka hundaaf ammoo yaada gaarii waliif laata. Yaadni isin waliif laatan harka qullaa hin bayina. Mootummaa kana karaa meeqaan dadhabsiisuu qabdan. Waraanni isaa isin qofa ajjeesee galuun qabu ajjeefamee galuu qaba innis. Isin qofa ajjeesee ammoo qawwee isaa ol tokkosaa gammachuu isin ajjeese qawwee isaa ol tokkosaa deebuun qabu. Isin ammoo ajjeeftanii geeraraa galuu qabdan. Ajjeefamtanii boo'aa galuun qabdan. Ajjeeftanii geeraraa galuu qabdan. Gaafa sana ammoo mootummaan kun hamilee isaa cabaa deema. Hamileen isaa gadi cabaa deema. Waraanni isaas sodaataa dhufuu deema. Isin gara keessan dacha'uu qaba. Dacha'uu deema jechuu kooti. Soo kana gatii ta'eef warroonni hayyoonni kenna qeerroo qindeessaattan qeerroo yaada akkanaa dabarsaa fi qeerroo bayi jechuun qabna afaan guuttanne qeerroo bayi labsii godhi qeerroo bayi jawwee nuu baasi jechuun qabna. No yaada qabnu qoondu tarsiimoo qabnu hamma beektu dabarsuu fi qabda qeerroodha. Qeerroo akkana bayi jechuu qabna. Harka duwwaa dhagaa duwwaa qabatte boo miti dhagaa duwwaadhaan karaa daandii qofaa cufuu miti nurra hin jiraatu. Isaan irra hin jiraatu. Qacalee hunda dhabuun qabnu yubara hunda rasaasaan. Mootummaa dhufaa lufatti qacalee qeerroo lafaa dhufaa hayyuu beekaa kenna dhabuun qabnu. Isaanis dhabamsiisuu qabnu. Dhabamuu qabdi isaanis. Kana qeerroon waan qabdu manaa fudhadhuu gadi bahe. Kan shimala qabdu shimala kan kee. Kan eeboo qabdu eeboo keetti darbi. Kan mancaa qabdu mancaa keetti lummarraa buusi. Waraanuma biyyi kana. Ammoo hin bittinnaayina. Bittinnooftanii yeroo nama tokko rukutan bittinnooftanii keessa karakaraan baqatinaa. Hamma karakaraa fiiddan sana hoo girristanii waraanuma isin qawwee isin qabu kan dhuma keessaa kan du'e keessaa du'e waraanuma qawwee isin nyaachisu sanoo maal gochuun isinirra jiraata. Kan eeboo qabdu eeboo keetti darbataatti fiigi kan shimala qabdu shimalaan immoo luka isaa cabsaatti fiigi malee irraan fiigin. Gaafa isin irraa fiiddan isin fitti. Isin fixuu deemti gaafa san. Tokkummaa kanaan ammoo socho'aa. Haala kanaan ammoo socho'aa. Daandii qofaa cufuu miti. Hiriira qofaa bahuu miti. Harka duwwaa bahuu isinirra hin jiraatu. Kana kanarra hojjettanii tarsiimoo akkanaa qopheeffattanii bahuun isinirra jiraata malee harka qullaa baatanii reeffa bichaadhaan yoo reeffa keessan arginu. Yoo namni tokko nu jalaa du'a erginu dhiinni keenya nu danfa hin dandeenyu garaan keenya madaadha. Soo kana gatii ta'eefi jabaadhaa waan akkanaa irratti itti fuufaa. Akkasumas qeerroodhaadhaan ammas dabalata kan qabu Abiyyi qeerroo garaan bite qaba. Qeerroo fakkeessee qeerroo garaadhaan bite qeerroo ammoo dabarsitee kennu. Hiriiruma kana keessatti qeerroo of eeggannoo cimaa gochuu qabdan. Of eeggannoon cimaan isin gootanuu qeerroo garaadhaan bitee isin keessa maka.
wanta akkanarra hojjechuu qabdan. Qeerroonni garaadhaan bitee isin keessa maku kunoo qabeenya nama tokko balleessuu deema, barbadeessuu deema. Isin fakkaatee jechuudha. Qabeenya nama tokko yoo inni barbadeesse qeerrootu akkana godhee isiniin jedhan. Wanta akkanarraa immoo eeggadha. Tarsiimoo abbaan kenna. Jawaar abbaa kenna, Jawaar haadha kenna. Wanta akka haadhaatiif abbaa nama gubuun jiru, wanta akka haadhaatiif ammoo abbaa nama mararus hin jiru. Jawaar ammoo abbaa kenna, haadha kenna. Waa hunda kenna Jawaar. Amma onneen teenya dhugaa guutuun nu hojjataan jirtu. Nu dhaabatteetti onneen teenya gimmaashni nu dhaabatteetti. Maaliif? Onneen teenya Jawaariin dalagaatti. Nun dalagu dhiinni kenna bar Jawaariin malee. Hagam hurrii nutti buuteetti. Kanaaf qeerroon tarsiimoo abbaan kenna nuu baase, haati kenna abbaan kenna nuu baaseeni deemuu qabdan. Diinni akka isin hin arganne. Diinni akka maqaa keessanii isin hin balleessine. Shira amma arsii irra baxxaqalaa gara caalaa arsii irra xaxamaaru kana fakkeenya godhachuu qabdan. Akka diinni isin keessa seeneetiin ammoo diinni isin keessa seenee waan tokko balleessee ka'ee qeerroo kana godhe isiniin hin jenne of eeggannoo cimaan tokkummaadhaan of eeggannoodhaan deemuu qabdan. Ofirraa eeguu qabdan. Gadheef saree ofirraa ittisuu qabdan. Labsii keessanitti fuufa. Baay'ee nu boonsitaniittanii, hamilee nutti hortaniittanii, hamileen keessan olaa jedhu rabbiin mirgaan isin haa galchu, abbaa mirgaa isin haa godhu, abbaa biyyaa isin haa godhu. Abiyyiin ammoo rabbiin bishaanitti isa darbachuu deema. Bishaanuma abbaa isaanitti isa nyaachuu deema. Itti muddaa. Abiyyiin asitti sosocho'eera. Dhakaan tokko, dhakaan guddaan daran guddatu tokko yoo bishaan keessa jiraate. Bishaan yookaan bishaan haphattee bishaan guddaa osoo hin taane bishaan xinnattee yaatu. Keessa yoo jiraate bishaan sun ammoo kuffistee hin dandeettu. Dhakaa sana ammoo asitti naqannattee hin dandeettu. Garuu bishaan lagalagaa walitti yaa'ee lagalagaa karaa walitti dhufee guddatee yeroo jira miti yeroo ganni jechuudha. Roobni roobee ganni roobeetiin jedhee lanni guddatee dhufu jira miti. Akkasii lanni sun yoo guddatee dhufe dhakaa san fuudhee taraan. Qeerroon kenna hoo Oromiyaa guutuu kutaa 11 gaafa sochootanii tokkummaadhaan akkasii kaatan Abiyyi fuutanii ammoo laga abbaa isaanii darbuu deemtan. Tokkummaa kanaan kaa'a. Wal ilaalinaa ijaan, walirratti ilaalinaa. Abiyyi nama sosocho'ee jira la. Ficcaan ofirra jissaa deemaara. Sochooftanii jirtan. Sochooftanii kaatanii xiqqoo qalaxa dogongora ka'eeni lagannaa san karaan kuttan. Kana ammoo ka walirraa hin cirne itti fuufuu qabdan. Hamma Jawaar mana hidhaatii bahu walirraa kutuun qabdan. Itti mudduu qabdan. Uummata walaaktaa fakkeenya godhachuu qabdan. Akkuma dheengadde dubbadhe silaa fakkeenya nu godhata malee fakkeenya nama godhachuun nurra hin jiraatu. Yoo baay'innaas nama caala. Yoo waa hundaa sun nama caala. Wanti nu namaa gadii taaneen wanti Oromoo namaa gadii godhe tokkummaa tokkittiidha. Tokkummaa dhabuu tokkittiitu namaa gadii nu godhe. Garuu Rabbi tokkummaa nuuf haa kennu. Qeerroon Oromiyaa tokkummaa kanaan socho'uun nurra jiraata, isinirra jiraata. Gaafa tokkummaa kanaan wal harkaa fuutanii itti mudditanii Abiyyi alaa xol fuutaniitiin ammoo Gondariin keessaan gadi baaftanii laga abbaa isaanii gannuu darbachuu deemtan. Achiin ammoo warri Masirii jirtan qeerroon Masirii jirtan ammoo lafee Abiyyi achi keessaa qoqqoccanii gubbaa kanarra nuu baastan. Kan akkasiiti. Soo kana gatii ta'ee yaadni kiyya qeerroodhaaf kan qabu kanumaa qeerroon Oromiyaa jabaadhaa isin waliin jirra. Asumatti aansee warroota daasporoota biyya alaa jirru hunda baaxaqaalaa hin dhaamsi ani isinii qabu maali? Qeerroo ka'ii jechuun duratti waan qeerroo kaasaa qopheessaa fi qeerroo ka'ii karaa cufi jechuun duratti waan qeerroo kana sochoosaa qopheessaa fi Oromiyaa qeerroo Oromiyaa guutuu hin beeknu dhugaan akka kootitti qeerroo Oromiyaa guutuu isaa hin beeku hooggantoota isaanii. Isuu beekee ammoo gara bina gargaariin bira dhaabadha. Qeerroo bira dhaabachuun warroonni qeerroo kana hooggantoota qeerroo kana kabeettan ka qindeessaattan ammoo qeerroo bira akka dhaabatamu gochuu qabdan. Qeerroon ammoo
mallaqa ergaa fi waan kaardiin guuttatee yeroo kana lafti ganna waan kaardiin guuttateetiin ammoo daataa bitateetiin ammoo asirra bahee yaada tokko nuu ibsu yaada tokko nuu dhiyeessu hin qabu qeerroon. Bira dhaabachuu qabdan qeerroo afaaniin bira dhaabachuu osoo hin taane harkaanis bira dhaabadha waan qabdaniinis bira dhaabadha. Hamilee godhata qeerroon daran kan qaraa caala cimaa deema. Akka qeerroo keessan qeerroo ganda qeerroon ganda naannoo Oromiyaa keessa jiruun ammoo qeerroo gargaarsa irraa hojjechuu qabdan. Akka qeerroon ammoo gargaaramu irraa dalaguu qabdan. Bira dhaabachuu qabdan. Gargaarsa qeerroof laata. Haa kaardii waan kaardiin bitatu ergaa fi yeroon kun ganna. Lafti ganna gatii ta'ee fi qeerroo bira dhaabachuun nurra dirqama. Daasporootiin illee warroonni hayyoonni kennallee qeerroo bira dhaabachuu waan qeerroon socho'uun namni tokko nyaatu malee dhugu malee hin socho'u hin dubbatu. Yoo nyaate yoo dhuge dubbata mitiire. Ammoo qeerroon ammoo yoo nyaate yoo dhuge socho'a. Yoo waan kaardiidhaan guuttatee bilbila foormishiina tokko sii kennu qabaatee mitiire yoo hin qabaatin yoo foormishiinni inni oduun inni achi keessa qabullee harkumatti hafee taa'a. Kana gatii ta'eef bira dhaabachuu qabdan. Warroonni shamarran keenyas warroonni hundi keenya warroonni biyya alaa jirra jennee uf laallu kun hundi qeerroo bira dhaabachuu qabna. Diinagdeen mallaqaan qeerroo gargaaru afaan qofaadhaan bira dhaabachuu hin qabnu harkaanis bira dhaabachuu qabna. Gargaarsa laatuu fi qabna. Gaafate harkaan bira dhaabatte qeerroon tokkummaadhaan jabaataa deema. Kana dheerra kan boruu itti caalaa deema. Kan boruu irra kan iftaanii itti caalaa deema. Gaafate ammoo waa hundaa isa bira dhaabattee maatiraalii isaa hunda guuttee fi gaafa jette innis akkasuma fedhii kan keessii guuta. Nu jawaar nu bahu bilisummaa jawaar nu bahu hawwinaa miti. Bilisummaa argachuuf dheebonnaa miti. Akkasuma ammoo qeerroo bira dhaabachuun nurra barbaachisaadha. Qeerroo bira dhaabadhaa isiniin jedha. Qeerroo bira haa dhaabannu akka naannoo qeerroon qindaa'eeruun akka beektaniin qeerroo gargaara. Afaan qofaadhaan gargaaruun nurra hin jiraatu. Hojiidhis harkaanis gargaaruun nurra jiraata. Jabaadhaa isiniin jedha. Hayyoota keenya irra deebi'ee isin galatoomfadhaa nu boonsitanii tokkummaadhaan gadi nutti ba'uun keessan baay'ee nu boonse. Haaluma kanaan itti fuufaa gufuu jidduu keessan galte ofirraa qoladhaa. Tokkummaa keessaniin socho'aa nu sochoosaa baay'ee gamman. Wanti isin qeeqduufis wanti isin aarruufis waan kenna taataniif isin aarra. Waan ammoo isin tokkummaa dhabdaniif isin aarra malee jibba biraa isin irraa qabaannee miti. Garuu tokkummaadhaan kan nu ba'uun keessan nu boonseera. Jabaadhaa nu jabeessaa qeerroo keenya kan biyyaa itti nu jabeessaa. Qeerroon Fincilli amma 2016 ammoo gincirraa ka'e hoo Oromiyaa guutuu waliin gahe. Fincilli eedaa ammoo Harargee lixaa irraa ka'e Oromiyaa hunda waliin gahuu qaba. Qeerroo wal harkaa fuudhuu qabdi. Qeerroo kan akka wal harkaa fuutu hoo eentu godha? Nutu godha. Irra hojjechuu qabda hayyoonni keenya. Halkanii guyyaa irra nu dalaguu qabdan. Qeerroo kana bira dhaabachuu qabdan. Tokkummaan keessan nu boonseera nu itti gammannee itti boonnee sareef gadheen ammoo itti gaddite itti rifatte itti naate nuuf jiraadha umurii nu dheeradha leenca keenna akka nuu bahu. Oroonis jala deemtee arraba baaftu. No gongorin. Arraba baafteef ammoo wanti ati fiddu hin jiru. Kanaafi nuuf galatoomaa nuuf jiraadha. Qeerroo koo warroonni asirraa dubbattanii sagalee ta'attanii fi sagalee akkuma ta'anitti ta'eetuma ammoo bira dhaabachuu qabna. Dhaamsa kana baay'isee isin dhaamadha. Qeerroo bira nu dhaabadha. Qeerroo bira akka dhaabattanii qeerroo gargaarsaan bira dhaabadha. Qeerroo nu kakaasaa akka leenci keenya harka sareetii nu ba'u nu godha. Ragaa sobaa irra baatus hamileen keessan akka dubbatti hin deebine. Akka hamileen isin hin cabne. Hamilee cabuun qabdan. Ragaan sobaa irra baame jawaariin jettanii hamileen keessan isin cabuu akka isin irra hin jiraan. Isaan harkaayyuu gadi bayeera miti. Icciitii isaanii cabee bayee miti. Argannee miti. Warroota jawaarii irra ragaa bahuu deemu harka deeffannee miti. Haa bayanii dhugamaan.
dhugaadhumaan surree qabattoo godhataniira yoo ta'e haa bayanii. Qabna miti beektanii miti kan isaan dhabama godhus qeerroodhuma. Jawaarii irra ragaan sobaa baame jettanii amileen keessan akkasin hin cabne. Jawaarii irra waggaa gana faradan jettanii amileen keessan akkasin hin cabne Oromoo. Hamilee cabuun qabdan. Tokkummaadhaan socho'uu qabdan. Ahmadiin Jabal wayyaaneen maal godhaa baate waggaa meeqa irra faraduu baate waggaa meeqa irra faradde. Maraaraa Guddinaa Baqqalaa Garbaa waggaa hagana irra murtaa'e jedhee Oromoo abdii kutee abdiin kutannee jechuudha. Inciche tokkummaan falmate waggaa isaanii irra faradan sanoo tokkummaa isaanii tokkummaa Oromoo gaafa irra dha'u mana hidhaa keessaa gannoo nuu baasan. Maaliif tokkummaan falmate waan ta'eef falmiin keessa Jawaarii irratti ragaan sobaa bayya akkana jettanis wanti dhaamsisanii dhaamu akka hamileen keessa isin cabne irra hojjechuu duubatti deebi'uu hin qabnu gonkumaa Jawaar ba'us duubatti hin deebinu. Jawaarii dhamee akkasitti itti faradamus duubatti hin deebi'u Oromoon. Abadan abidum duubatti deebi'uun taa'u. Abiyyiin inuma achirratteen abiyyiin inuma achirraa darbatti Oromoon. Gaafa darbatti hoo Oromoon amaana gaafa achirraa abiyyii darbattan takka eektiraa haa galu yoo immoo lakkilanni abbaa hin nyaatu jedhe eektirattuu baqata jaartii isaa taqalabatii kaa'ee biratti haa baqatu. Jaartii isaa bira haa baqatu gaafa san yoo amma lubbuu kan koo baraara jedhe. Yoo ammoo eektiraan deemu jedhe qeerroo Oromiyaa gaafa achirraa gadi isa buuftan. Ila lafimmaan namicha xiraa kanaa lafimmaan namicha najisa kanaa akkuma Oromiyaa keessatti awwaalamu miti Itoophiyaadhuma keessatti awwaalame. Adda maalti nu gubaar lafeen mililikii reefi mililikii handhuura Oromoo keessatti awwaalamu isaa achi keessaa baaseetiini reeffa isaa achi keessaa baasee masaraa keessa nu kaa'ee ittiin nu gubaa ture Abiyyi. Usureef isaa lafee isaan jirreessaa fuudhee siidaa isaa wadhaaba. Eessaa fuudhee siidaa isaa warqiidhaan nu ijaara. Hin jirtu kaa usuu jiraatte yoo jiraatte ijaaraa miti hin jirti kaa. Amma ammoo lafimmaa Abiyyi reeffummaa Abiyyi Oromiyaa keessaa miti Itoophiyaa keessa akka argamne gochuu qabdan. Itti muddaa qeerroon. Itti muddaa diasporaan itti muddaa hayyoonni kenna ufin tuffatina nama tuffadhaa malee ufin tuffatina yeroo nam tokko isin tuffatamu isin jabaachuu qabdan. Hamileen isin hin cabin uf cabsuu qabdan irra dalaguu qabdan irra hojjechuu qabdan. Diasporootiin kenna baay'ee nu boonsattanii irra dalagaatanii itti cichaatti dalagaa. Maal jennee janaazaadhaan bullanu maal jennee ekeraadhaan bullanu. Ekeraadhaan buluun qabnu nu Oromoon akkami ekeraadhaan bulla akkami janaazaadhaan bulla. Borullee tokko ka'ee janaazaadhaan nu bulchuu deema gaafa Abiyyi achi keessaa ba'a. Bor tokko ka'ee hin argattu isaan waangoo asachi argachuu hin deemtu. Gaafa Abiyyiin du'e ammoo tokko ammoo reefa Abiyyi san boolla keessaa baasee gaafa reefa Abiyyi ammoo Oromiyaa keessaa awwaalame reefa Abiyyi boolla keessaa baasee reefa Abiyyiitiin nu bulchuu deema kaa. Reeffummaa Abiyyi Oromiyaa keessa taa'uu hin qabu. Wallaahi isuma dhugaati. Reeffummaa Abiyyi Oromiyaa keessa taa'uu hin qabu. Reeffuma isaa achi keessaa baasuun nurra jiraata. Isinirra jiraata Oromoo. Reeffummaa isaa boru kabiraa gaafa dhufe reeffa Abiyyi achi keessaa baasee reeffaan nu bulcha kaa. Nu baruma hunda reeffaan bulla. Nurra hin jiraatu wanta akkana. Nama reeffaan buluu miti nu. Kanaaf nu jabaadhaa qeerroo biyyaa nu jabeessaa qeerroo biyyaa qarshii mallaqaan bira dhaabadhaa akka beektaniin qeerroo biyyaa bira nu dhaabadhaa. Qabsoon ammoo qeerroo biyyaa harka jira. Jawaariin ammoo qeerroo biyyaatitu harkaa qaba. Adda Jawaarii Abiyyiitu harkaa qaba jettanii Abiyyi harkaan qabu bar. Abiyyi harkaan qabu hayyoota keenya. Harkaa qabu qeerroodha. Qeerroon ammoo hin fure. Duudhaa duudhatee qabeetti furee jennaan
Jawaar hagana bule malee uduu qeerroollee kan itti fure naasuu yookaan gadda haaceetiin kan guutameedha. Oromoon reef gadda san hamma tokko ofirraa hargufataa ka du'e hin deebi'u ka jiru baafanna ka jiru lubbuu hambifanna jedhee Oromoon reef dammaqaa jira. Qeerrotiin kenna reef lafaa ka'aa jira. Maaliif ka du'e hin galuka ka jiru ammoo ijibbaata falmachuun nurra jiraata ka gaafa inni du'e boonna akkasumatti nu namoo boo'ichaa taana boo'uun qabnu nama boo'ichaa ta'uu hin qabnu. Bara hunda nama boo'ichaa ta'uu nurra jiraatu usuu jiru falmachuu fi qabna. Usuu jiru ammoo ani sii haa du'u jechuu qabna. Ani siif haa cabu jechuun nurra jiraata. Irra dalaguun nurra jiraata. Jabaadhaa baay'ee isin boonnaa amaanaa hayyoota kenna.